Misoomni kun dhufuun isaa kaleessaaf dheengadda kan agarre naannoo Finfinneetitti mootummaan jijjiiramaa kun magaalaa Finfinnee ishee duraan daandii ulaa xiqqoo taate banee bareechee argame. Kaleessa nuti immoo karaa televiiziyooniitiin ilaalaa turre jechuudha. Magaalaa Finfinneetti ga'ee gara magaalaa Shaggar bifa bareedaa ta'een bifa hawwii ta'een uummanni keenya barbaadaa kan jiru har'a kiloodariin kun baay'ee kan namatti tolu kan nama ajaa'ibudha jechuudha. haa ta'uuti kiloodariin kun amma dhaqee xumurarra ga'utti amma hojjetamee astakakkalamee wanti jedhame uffifamutti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gammachuu guddaan hunda keessa jira jechaadha. Jaarsaaf jaartii keessa jira jechaadha.